kilaasii kophaatti luka kanas keessa na tumee nama tokkotti illee hin dubbanne. Kaarsuma gurgura. Yoon qaba. Miilli yoon qaba. Ammayyaa sana jarreessanii uleedha. Ammoo bakka dhaba keenyarraa rakkoo teenyarraa as keessatti akka rakkoon deemtee gartee nurra jiifamtee nurratti roorroon seentee uleen nurra cafaqamtu kana akka nurraa dhaabbattu. Ganda keessaa asii teessanii warra kaartaatiif gadhiisaa jechuudha. Ana kanaan buqqaasuudhaaf tarkaanfii nu fudhachaa jiran. Abbaan qabeenyaa waraana fidatee dhufee nurratti ijaarrataa jechuudha. Iddoo nuti teenyu hoggaa kaartaadhaan dhufe jee humna qabu nu gubbaa jiis nuti gaa humna sana hoggaa itti dhabne eessa seenna rakkanneetuma as jala teenya. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Qalloo Miidiyaadha. Har'a magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Baadiyyaa Booran Jaamutti argamna. Booran Araddaalee Baadiyyaa Dirree Dhawaatti argaman kilaastara Sallisoo jalatti argaman keessaa tokko yoo ta'u, egaa qubsuma lafa magaalaaf dhiyoo ta'an baadiyyaalee Dirree Dhawaa magaalaa keessatti jalatti hedduu dhiyoo ta'anii argaman keessaa tokkodha. Sababni gamana dhufneef gaa naannoo kanatti qubsuma babal'ifannaa lafaatiin wal qabatee namootni hedduun gamana dhufaniiti qubatanii jirani. Abbaan lafaa eerulee hojiilee misooma garaagaraatiin turan amma gara iddoowwan jireenyaatti jijjiiramanii araddaalee argaman keessaa isa tokko gaa ta'u Booran asitti gaa Arab eeruu Arab Farah keessatti argamna. Arab Farah rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatu lafa isaarratti beenyaas kan hin fudhatin beekamtiis dhorkameetiin qubsuma qeetii irratti gaaffii bulchiinsa gaariitiin dhiibbaan irra gaggeeffamee jira kan jedhudha. Gama keenya iyyate dhimmi isaa maalii? Naannoo kanatti waggoota meeqaaf jiraatee qubsumni isaa hoo maal duraatee kan jedhuga isuma wajjin turtii taasisnee kan hubannu ta'a. Sanboota qaamota dhimmi ilaallatu wajjin dubbannee gama keessaniin kan geenyu ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya akka nu hordoftan kabajaa guddaan isin gaafanna. Turtiin keessan nu faana ta'u jenna. Mee maqaa keetii fi jiraataa meeqaatti na ibsi? Ana Arab Farah Dawil. Booran jira Booran qabalee. Ani Muraadii Ismoo Eebuu jedhama. Maqaan kiyya Wazir Abdii jedhama. Anilleen qubataa yeroo bara 2008 kana qubanne. Akkuma namni horutti gaa akkuma namni namarraa horu tokkotti abbaa lafaa Arab jedhamu kanarra lafa mana xixiqqaa tokko itti ijaaree gibbiin wanni buurri isaa agartee masaranni kaayame. Kanuma gaa achirraa isarraa horree. Otoon asii jiruutti dajjiin agartee nama jaha irraa gimetanii ana natti hambisanii anaaf nama sadii natti hambisanii. Nama sadii akkasii gurgurachuu jira. Dajjii nama jaha irraa kaasaa irraa fudhanii nama 70 godhanii ijoolleen ani hin dalle waligala qabaniiti Arabi dalee fudhatee jedhanii illaa amma anaaf nama na bira jiru 15,000 dhibbeen akkana na deemuu jirti. Karaa firdi beeda daynatti otoo kasasaa kan keessa jirnu haraalee dirqii irraa bananii dajjiillee irraa fitanii otuma agartee gurgurfitanii ammas dhufanitti mana keessaa bahin jaani rakkoo akkanaa jirna. Warroo tana akkuma itti dhufettanii hoggaan itti dhufu ani gizee dhufee qubadhu
Ganti kunillee diddiigamu jira. Karaa olii reeferaal jalaa kana diigamu jira. Mana hedduu diiganii gibbii hedduu diiganii akkasumatti dhufnee qubanne. Dhugaa qubannellee mareen limaatii fi gibirinaa qabalee kanneen kanatu as keessa harka qabaa jedhanii karaa mareen limaatii dhugaa hawaasnillee deemee nullee deemnee furmaata gaggaafachaa turre. Arabii beenyaa fudhatee jira. Hattuudha deemaa isarraa fudhadhaa jedhanii uummata ari'aa turanii. Achuma booda kissii eegalle. Kissii ka oofaa turellee ana. Hawaasnillee anuma duuban ta'ee na wajjin ta'ee kissii oofaa turre. Kissii akkuma oofaa turreetti majammaariyaa firdi beetii as Dirree Dawaa karaa kantiibaa kana kissii deemaa turre. Bara 2015 gama boodlati irratti kissii kuffisee ture daanyan. Kissii mareen limaatii fi nama 17 waliigalli isaanii nama 17 nama 17 kissii teessan kuftee jirtii jedheen. Kissii ashaashalanii ammallee murtii kennuudhaafi gizee daanyaan jedhe barri haaraa dhufee seenee oorruu arabee shallagaatii fidaa murtii kenninaa jedhe daanyaan. Dhugaa jedhu mareen limaatiin feenu nuti gibirinaan akka nuuf 23 keessaa jedhanii mareen limaatiin gizee mormatanii 23 keessaa akka gibirinaa malee hin feenuu jenne nuti. Gibirinaa fi qabalee gara kana ergine dhugaa daanyan gama kana ergee jedhu shallaganii xiqqoo nuuf hin tollee waltajjiirra jirraa maal jechuudhanii gibirinaan duubatti harkise. Dhugaa duubatti harkisuu daanyan ammallee xalayaa itti dabdaabbii itti ergee akka shallaganii fidan godhe. Kana booda mareen limaatillee ni lakkaatee jarri hunduu ni lakka'ee qabaleen hektaara 5 fi tuqaa 74 fi takka fidde. Gibirinalleen akkas fide mareen limaatiin immoo hektaara 2 jedhee fide. Dhugaa kana daanyan gizee baallama booda barri haaraa dhufee gizee seenu barri 2016 seenuudhaaf gizee deemu daanyaa qayyaran. Horii xiyyaa kaaree hektaara 15 hektaara 15 reefara dur maal irratti dalagu turte? dur mukaan irraa dhaabe mukaan amboo fi duudoo fi saytuunaa fi muka 2,000 asitti irraa qabti. Itti jiraniitti qarshii tokko naan jenne. Ammas deemaniitti mana jahanirraa diigani. Ammas deemaniitti nama agartee waan kan fedhaa waan kan fudhadhuu jeen agarre. Kana dubbiseetti waan kan mangistii fedhaa jeen agarre. Asumaatiin irraa ittuma dhufanitti mana gubbaa irraa gurguranii maallaqaa. Akka isaan ja'anitti uummata naannoo kanaatiif kaasaa kanneen jirraa ja'an. Lama 70 takka. Jijjiirraas bakka biraa kanneenii fi lafaas maallaqaas kanneenii fi jirraa ja'an toora miiliyoona 5. Nama tooraa kan keessa ni jirta moo hin jirtu? hin jiru keessa hin jiru. Keessa hin jiru nama jaha malee nama 70 hin jiru. Nama 70 ka uruqyaa kan saamuu jiru amma keessa ka saamuu jiruutti gurgurachuu jiru. Kana malee nama jaha jira wali beeyna. Nama jaha maqaan isaan Jaama Hussein, Halima Hassan, Ali Maxamuud, Raasiya, Abdi Bakaal, Deeqa, nama jaha bichaa jira. Nama kaan nama 70 godhani khijiba heesa jiran haafidani haa qabale magisti dura haafidani nama uruu qabu. Asuma fidanitti haa adaysan. Asuma dhufanitti ani urutiya. Akkuma yaandana hambisaniitti uummatee Oromoo kan nama utachiisaa gurgurachuu jira. Waan isaan nama qabasiisuu jira. Maftii xiyya fuudhanii maftii takkitti laayan qabtu. Uruu irraa fidanii odumaan agartee kasasuu jiru. Waan qabachiiste naannoo kanarratti. Naannoo kan nama dhibaa ijoollee tiyya nama 16 nama dhibbaan qabasiise. Nama dhibbaa keessa jira. Riferaarra hangee. Illaa amma hin jirtu. Isaan saamuu jira. Uummatni illaa akkanuma khasaaru jirti. Anis akkasumaan khasaaru jira.
rakkoo akkana bakka uummatanii beeku mangisti waan gaafatanii jiru. Mareelle maatii dheeyite. Marillima dhaqee taraa meeqa dhaqee eegumaan dhaqee ni maddee narraa bahii manaa jee. Haya Si dubbisuu didan. dubbisuu diidanii bakka kanuma naqaliin je'anis. Asumaan jira bakkaan dhaquun hin qabu. Asuma naqaliin jee. Amma kantiibaa biiroo dheeyite waraqaa si katabanii jira. Kantiibaa biiroo geessine itti dhayine. Firdi beet illaa guyyaa kanuma jirna. Illaa Addis Ababa dhayine. Hara hunda dhayine. Wanni agartee amma waa tokko irraa arganne hin jirtu. Waan heerri agartee kabaju hin jiru. Akkasuma deemu jireenya hubnaan isaaniiti. Ati sila amma maal akkasii godhamuu feeta? Amma waan ni fedhu akka agartee uummati booran warra agartee amma irraa gimitu jiran jara irraa qubatee saqa isaa kannanii abbaa horuulee irraa kannanii haqa isaa akkasiin fedha. Namni agartee horuu kan qubatees haqa isaanitti qabanii kannu anillee waan qabu naa kannu akkasiin fedhaan. Irraa binnee lafti mootummaadhaa beektaa duwwaan hin gurguramtu hin bitamtu. Mana xixiqqaa tokko wajjin nu gurgure kan madiinee haaromsinee fi har'a jirullee ni jira. Akkasi qubanne egaa bara 2009 kan hin qubadhe mana sana galeetumaan achirraa mana sana xiqqootti ba'ee akka qubsuma namaa ta'u. Qubattee jiraachuu eegaltee maali roorroon isin irra deemu? Roorroon nurra deemaa jirtu tuni waan addaa namni hogguu laallu gaa walumaa galtee malee mootummaan lafa qopheessee rakkoo mana jireenyaa namarraa eegu hin agarree as keessatti akkaatuma dambii biitti deemtu deemne dhufnee egaa arab kanarraa horre. Kanarra wanni nu mudate amma eega nuti qubannee amata meeqa teenye dhufanii lafa tana kaartatti qabne amma kunoo bara 2015. Amma isaan namoota ati qubachiisteefis atiifis akka haqa isaanii kannanii Akka haqa isaanii kanneen. biraas yoo ta'e bakka biraa akka kannanii fi gaafatte isaan hin ta'u jaani kun. Hin ta'u jaani. Hin ta'u. Maqaa jara kanuu kaasuu hin dandeessu jara kan Itoophiyaati. Warra agartee dilaa ta'an hin fidne. Warruma Itoophiyaa keessaatti horii xiyya qubatti. Oromoo hunda qubachuu jirti. Nagaa irraa qubate hangumaan ani na bira jiru. Hanqa kanaa fi Arabii fi Oromoo na bira jirtu akkanuma rakka keessa jirna. Waliigala namni si bira qubate nama 115. Nama dhibba. Nama 100. Nama Nama jahaan ijoolleeteeti. ijoolletii je. Amma egguu haraan kun bahu haraa fudhatanii bakka biraa haraa bakka lama fudhatee haraan bahe Karaa bakka torba. bakka torba bahe. Bakka torba. Kana takka ji. Karaa olii kan. Karaa afurii jira. Gadii kan lamaa jira. Jidduu kan tokko jira. Karaalee gurguddoo achitti ni ilaalta. Hektaara 3 guutuu yoo dabre malee hektaara 3 guutuu Karaa fudhata. qoftiin fudhate. Amma gaa akka laallutti naannoo kana manaa jira. Yeroon amma hin jiru. Bulukkeeta dalaguu jirta. Mooraan amma keessa jiru tun teetimi. Hanga kan ta muraadi. Tamuraati. Tanuma agartee gurbaa bahuu jiru qabala karaa kan. Toolisan. Saniitu teeti. Amma ifaa ni qabdaa. Bishaan ni jira. Bishaan ni jira. Eessaa fiddee eenyu sii naqe akkamii hayyama harkatte? Mangisuma naannaqe. Hoggaa dura hoggaa dhufanii. Achitti dhufaniiti hanga naannoo kan. Hanga hektaara lama na hambisaniiti guyyaa humna seenan. Ijoollee haa qubatu jaani. Ijoollee haa qubatu. Anan hedhanii. Bishingaa keessa jira. Hanguma ijoollee haa qubatu jaani. Wooma xiqqashoo kan hanga wasiirii fi hangana qubate malee. Haan hedduu isaanii fide karaa gadii kan. Isaanii fide. Hanguma agartee haftees. Amma bootaa 8 waan asii hafti. Ijoolleen nama 16. Bootaa 8 kanis. Kunoo manni bakka ijaarame. Taadduu adiisi tamana ijaarametti ijoollee keessa jirtu. Bahi jaani. Itti bahi kaartaan birree. Akkana jaani. Nama biraati irra fidan qubachiisuuf. Nama biraati akka irraa fidan otomaan harkutti asitti fidaniiti nama footoo kaasanii gurgurachuu irraa fide warra agartee qabeenya qabu. Manni asitti dhaabbatu.
Dallaala akkana godha. Kiyya jeeti jaarsi dillaala. Tana ni gurgure. Kiyya. Tana siin garsiisa amma. Saa gartee muka bira ni gurgure. Soolitti ni gurgure. Kaartaa eenyu kannaaf? Kaartaa mareedimaatti kan nu jira. Osoo inni asii manaa hin qabne. Odoo mana hin qabne. Odoo warra kasasaa duraa keessa hin jirne. Jiddume seenjeeti itti kan nu jira akkuma fedhu. Qilleensuma irratti. Kaartuma gurgura inninis. Kaartuma gurgura. San booda namni san dhufee mooraan tun tiyya ja'a. Tiyya ja'a. Si hojii bakka. Anaa qabaa jeeti mana nama. Mana kanaa qabaa kaartaan qabaa ja'a. Baha ja'a. Hafeetu. Mootummaan rakkoo kee kana laalee mareet limaatis dubbisee isinis isin dubbisee rakkoo keessan akka isin irraa furuu feetan. Akka isin irraa furan. Akka laalaniiti gadi na laalanii uummattiin agartee hin dalleetii akkana dirqi irraa fudhadhu naan jaalle dahaysaniitti irraa gaafatani akkaan irraa dalle. Ati ijoollee 16 qofa qabda. Ijoollee 16 kiyya takalla keessaa hin jiru. Takalla keessaa hin jiru. Amma ijoollee kana katabee si fide qabaleedha. Qabale Boorani. Qabale Mahamad Hassan. Mahamad Hassan ka dubbii kan laqeetii irraa fide ugaa dura. Amma irraa bu'ee kabiraa kan. Kabiraa kan yoo gaafate haqa hima. Barreen. Barreen. Yoo nani akkaan hin dalle haqa hima. Akkaan waan tokko hin fudhanne haqa hima. Ka dubbii laqee Mahamad Hassan. Mahamad Hassan Buraale. Ka uummatii Oromoo kan akka tajjitan qubannee jee. Akkuma isaan sii godhaa jee Mahamad Hassan. Mahamad Hassan Buraale. Ati fi isaatu amma rakkoo keessa seenee jechuudha. Ati fi isaa wallolo qabdanii? Wallolo hin qabnu. Akkanuma hinaafeeti. Maaliif Oromoo qubachiistes? Maaliif Oromoo qubachiisaa? Oromoo tajjita isaati qarayyuu. Wooma isaa qubatti malee wayi nama saamti. Namu agartee kiisha isaa irraa qubataa. Wayi nama saamte hin saamne. Namullee waan isaatti mirga irraa qaba. Ani mirgaan irraa fuudhanii waan baasuu dandeessu hin jiru. Waan nama qubachiisuu dandeessu hin jiru. Ati waan tokko hin qabtu. Muka keetii waan agartee si kanamu hin jiru. Eela qiyya diiganii fi addunyaan bakka kan irraa baase. Maliyuma jaha dabarte. Maliyuma jaha. Manumaan keessa jirellee amma akka bayinaa ja'aniitti akkana dura dhaabbatan. Rakkoo akkana jirna. Ammayyoo uummata qubachiiste kana isin hin qubachiisan isin hin beeku yoo jetteen siif kanneen isin jaane. Akkas jaani. Ani immoo tana diidee ni diide. Namni kan odumaa ijoolleetii agabteetiin muka isaanillee haraniiti. Irra duraatii irraa dhufaniiti waa naa kannani. Ammata meeqa amma eegas bira qubatan? Ka ammata 15 gahee jira. Ka irratti qaadu ammata 10 jira. Ammata 10 booda namni hundaa kan namuma gaafa duraa qubatti. Eeguma agartee dubbii jabaatee namu bakka keetii irra du'e ani tiyyuu bar tiyyuu dadhabeen jeeti namni irraa qubatte namu. Malee duraan sirraa bitan. Gaafa duraatti bitatan. Kanaafuu amma ati dubbii tana beekanii furmaata feeta. Galatoome. Daanyaa baarree haareen gizee seenu daanyaa qayyaranii daanyaan haarofti suni gizee nuti itti finnee xalayaa itti kenninu eenyu kennee ajaja kana nuun jedhe. Ayaasostii keessaa lakkaa fidaa kana eenyu kennee gizee jedhu daanyaa duraan as turee jedhe gizee jedhu kisii cufe. Daanyaan haarofti kuni masgabuu tazaktual mawda masgabee tamallisual nuun jedhe. Higbaan jenneetiin fudhannee karaa kaziiraa fardi beetii sanitti ugaa dabarru sunillee achumatti sanumantii godhee bira kutee gara sabbar ol kunne kana kantiibaanii beenyaa akkam fudhannee gizee dabdaa nuuf gara kan fardi beetii nuuf dabdaabbee barreessu akka beenyaan fudhannee dubbata. Hoggaa kana nullee arginee akka arabbeenyaan fudhannee akka dachiin isaa osoo beenyaan fudhatinii irratti oofu jiranii agarree jirra. Jidduu kanaanii mareellimaatiin nama adda addaa dallaalas keessa kaatanii dallaalli suni shugguxee jedhama. Shugguxeedha. Dallaala hedduu oorruu kanarratti dallaaluun ni dallaalanii akkanumatti waraqaa gizee fidanii manuma dachiin tun guutuun isii masarata qabdi. Mana qabdi. Dachiin baadoon lafa jirtu hin jirtu. Kaartaa akkanumatti qullaa nama kennanii kaartaa akkanuma fidatee dhufee kiyyaa ka mana kiyyaa jedhee manuma namaa keessa namni ijaarratee keessa jiru ka dhufee falmatu jira. Warra kaartaati irraa jechuudha. Koo osoo hin ijaarratin kaartaan kan namaa kennamu
yoo abbaan harkaa qabaatee mana irraa qabaate waa takka osoo harkaan qabaanne kaartaa nama hedduu jira wal kassasnee kaartaan isaa kara malkaa kuna sii gadi ka ta'e eega GPS as keessa fidan. Dhugaa kana jedhanii mareen limaatii gisee dhaynee gaafannu dachiin arab mareet baankii jala gartee jirti. Osoo abbaan beenyaan fudhanne maaliif mareet baankii galti? Nama 17 kassase. Nama 17 kassase kana hin agarreen ilaa gammaa. Nama 17 kana ka kaartaa harkaa qabu nama biraa. Kaartichi immoo waan dubbatu ka biraa. Kun dachii silaa kaartaa abbaman maqaa isaatiin baafatuu qaba. Wayin immoo maali ni bitee jedha. Eenyuun mareet baankii irraa bitee wanni jedha. Osoo abbaa beenyaan kennine akkamiin mareet baankii jala galtii furmaata nuuf kennaa yoo bakka birallee taate nuuf kennaa gisee jennu hin dandeenye arabbii beenyaa gimmitii kaayanii fi deemaa fudhaa nuun jedhanii deemnetiin achi dhaynee gisee dhaynee jennu ijoollee isaatii miti wanni isaanii achi katabanii achi galchan sun. Wanni achi galchanii Maamud Arab maal abdii hedduu dubbataa nama hedduu jira achi gubbaa ijoollee isaatii miti. Ijoollee isaa kaniin hin ta'in achirratti katabanii achirra galchanii maaliif ka jedhu daanyan gisee gaafatu isaa katabatee jedhan. Isaa katabatee jedhanii deebisanii inni ijoollee osoo qabu maaliif ijoollee nama hin beeyne akkamitti katabata? Hin katabatu haa ilma osoo ofii ijoollee qabu nama argeen katabatu. Kana gisee waan akkanaa kana deemu jira. Karaa kantiibaallee gisee hedduu deebine kantiibaa argachuu hin dandeenye. Namni achuma keessayyuu nama dhoorku jira. Kantiibaa kana keessayyuu akkanuma nama qabani. Akka isa bira hin dhayne nama dhoorku jira. Achuma taa'ee jiruu deemaa namaan jedhuma jira. Akkasitti argachuu hin dandeenye ilaa gammaa akkasii jirra. Amma sabbarkisii jirra. Amma murtii ganaadha hin kennamne. Ilaa kisii. Mooraan amma bakki jiru kun mooraateeti. Mooraatii. Qotaarii ifaa naqattee jirta bishaanitti harkaa. Bakki kun seera ala yoo ta'e jara kana immoo waraqaa deeggarsaa addaarraa harkatte malee naqachuu hin dandeessu. Ati akkamitti harkatte maaliin naqatte? Ani waraqaa qabaleen naa kenne qabalee irraa fudhee akkuma abboon jedhee Mahammad Hassaniin reeffu jedhe suni bulchaa duraaniiti. Bulchaa duraanii ganda kanaati ka amma jiru barreedha. Ismaa'il Muhammad jedhaniini bulchiinsa ka bulchu jiru isaa inni waa takka akka beenyallee fudhanne ni beeka. Inda'uun oorrumaayyuu arabiin qabuu jedhanii falmaa turan mareen limaatiin akka oorruu qabuu waraqaa nu kennee firdi beetiin itti barreessee daddaabbee erguufi gisee gaafatu akka araba oorruu qabu isaatu ifa godhe gibrinalleen akkasitti ifa goote san booda isaayyuu hidhanii gibrinnaa waraqaa duuba isa booda ijoollee fuudhanii aggadanii gibrinnaa galchan. Gibrinnaa galchanii gibrinnatti aggadamtee jirti qabaleetu aggadee aggadaa fidaa nuun jedhan wanni fidaa dhugaa jedhanu gara qabalee gizeedha innu bulchiisa qaama bulchu jiru kunillee waan dura ta'e yoo nama waan kana barreesse isiniif kenne gubboodhaa waan kana baasee naan jedhanii ana dura ta'e waan dura ta'e harka keessan naqadhuu jedhee akkasitti bishaanillee garuma seeratti naqannee tirikallee akkasuma naqannee waraqaatti qabna akka kanarra jirra. Amma silaa maal akka isin godhamuu feetan gaaffiin keessan maali? Furmaatni isin barbaaddan maali? Furmaanni nuti barbaannu dachii tanarra kaa'amata dheeraa kana jiraannee hawaasnillee hawaasa hedduudha. Nama dachiin lafa jirtu mun jiru gumarraan dhufanii diiganii waraqallee kan hin laxxafne amma jaraa amma warra siraaskaa jetti wal kassasnee waraqaan ni qaba. Amma kisirra jirre isaaniitiinu dhufaniitumaan waraqaa sin laxxafanii guyyaa lammataa dhufaniitumaan diigan. Silaa guyyaa torba jettiin guyyaa torban sanuu siif hin eegan. Dhufanii laxxafaniitumaan diiganii gisee kaan poolisa fa'aa maddabaniitumaan dhimma ijaarratanii nuti ammoo inni nu barbaannu akka mootummaan furmaata nuuf laatu dachii tana numaatu irra jiraachuu jira. Akka mootummallee nuuf kennee waan nuti deemuu jiru kana nurraa dhaabee akka bilisa nu baasu feena. Kanaafuu dura bakka jirtan irratti beekamtii harkachuu feetan. Isumarra feena nuti dachii teenya. Lammaffaa ulee fi amma gubbaarraan dhufee mana isinirraa jiisu kana roorroo isinirra deemtu kana akka isinirraa dhaabbatu feetan. Anamma na tumaniitiin fa'aa guyyaa tokko nama 12 na tumanii warra arbaatanii kana fidanii isaatu warruu kanatti shibbirtenyaa fi waan adda addaa budunii ijaaruu jira jedhanii amma xiqqoo isii gara wanti dhaqeetiin poolis komishinii dhaqee
himannaa itti baneetiin wanti warra xaabiyaa isa bulchaa ture amma inni jijjiiramee jira. Guyyuu dhufeetumaan asumaan fuudhee faa guyyaa hedduu duuba na seensisee kilaasii kophaatti luka kanas keessa na tumee nama tokkotti illee hin dubbanne na tumeetumaan siituu kana dalagu jira. Akkasitti hidhameetiin firdi beetirraa waasii godhee daanyaan na baasee poolisa dha'ee maal dha'ee jechuudhaan na hidhanii amma inni achirra ture sun Taamiruu jedhama. Amma qayyaranii jiranii isa guyyaa hedduu achittiin dhaqeetiin Arabbi wajjin dhaqee himannaatti himadhee itti dawwalaniitiin maali wanni warra Arabsan irra deemu jiru maali jedhanii ni gaafatanii achi booda eegasii bakka narraa dhaabate guyyaa fedhe siituu mana namaa diigu jira halkan iggawaxii ijaartee budunii ijaartee jeetumaan dhufanii na fuudha makiinaan guyyaa hedduu na fuudhee hawaasas jittullee hin himne ani imaanuse guyyaa hedduu na fuudhee akkasumatti na tumee warra kaartaa qabutu isaa namni akkana nu godhu jiru jeniitiin na himatanii achitti na himatanii osoo firdi beetiin nan dhiyeessine kaameraa jira xaabiyaa keessa kaameraa jala kilaasii kophaa duude duuban nama iseetiin uleedhaan hedduu na tume luka kana jala bakka taa'aa as keessa jechuudha. Akkasii jedhee amma furmaata kana akka mootummaan nu laatu illee hawaasa Itoophiyaa madhalannee asuma guddannee biyyuma abbaa keenyatti biyya biraatirraan dhufne akka beekamtii nuuf kennan feenaa asirratti hedduu roorroo adda addaatiin nurra deemu jira. Roorroo kana mootummaan bulchiinsi illee waan furmaata akka nuuf laatu watantamaan barbaanna. 15 fi 16 kana nu dhufan jechuudha. Hoggumee qamanarra jaarree diiganii yeroo duraa gaa abbaan nutti asin baane laftii gawtiidha jechumaan nuti diigan mareellimaatiin sanillee gaa adaba 7,500 qabiitti guutuun kafaltu kafalleetuma akka nama tokkotti kalammii takkaatti lammuma biyyattiiti jennee nutis gaanii qubannee alaan dhufne odoo jirru roorroon turiin bakka nurraa hafuu diddee ilaa hanga ammaa nu jala jirti jechuudha. Karaa mootummaatiin gartee karaa silaa diigicha olii galaa nurraa dhaabbannaan lafarra nu jira. Kaartaa qabnaa jedhanii kaartaa manni tokko filiin takkarra jirtu jedhanii qabatanii deemanii san itti raabsuudhaan mareellimaatiin mana murtiitii hojii dubbatanii hogguu nuti dhayne olii galtee ganda keessaa ati teessanii warra kaartaatiif gadhiisaa jechuudha. Ana kanaan buqqaasuudhaaf tarkaanfii nu fudhachaa jiran jechuudha. Rakkoon jirtu tana karaa bulchiinsaatiin ammoo bulchiinsa keenya kantiibatti dhiyaanne yoo jenne waardiyaan sin dhiyeessitu hin argannu rakkoo teenya isaan geenyee furachuu hin dandeenye jechuudha. Takkanaati. Araddaan Booran silaa isin beekaa? Araddaan Booran mattaawaqaas nu kennee gillimaadarallee fudhannee harkaa qabna jechuun beeytee bishaanis digaafii nu barreessanii ifaadhaas hunda naqannee qubannee akka jiraataan tokko jiraatu jiraachuu jirra. Ammoo gara biraatiin akka lammii biraatiin ilaalamu jira jechuudha. Mareellimaatiitiin lammii biraa tokkotti dhaloota biyya tanaan ta'in yuumarra dhalannee guddannee irratti dhaloota lamadaaf fakkaanneeti nu laalu jiran jechuudha. Hoggumee qatti dha'innee rakkoo teenya tana falatti godhaa yoo nuti illee dogoggoraan kan qubannu taate nama 100 wayii gaa'ee rakkoon mirgi uummataa ilaalamuudha qaba. Maaliif akka nu laaltanii nu lammii biyyattiin ta'inii jennee gaafannaan kuni hin danda'amu isin diina deeman irraa baay'ee akka sareedhaasitti nu ofee baane jechuudha. Kanarraa illee achirra dhaabbannee egaa ilaa olillee iyyannee oliis furmaata eeggachaa jirra jechuudha. Biiroo ministeeraa ol deemnee achitti iyyannee achirraa illee furmaata barbaachisu eeggachaa jirra. Akkanaati nurra deemaa jiru. Amma akka nama as jiraatutti roorroo kana himattan bulchiinsi dirree dhawaatis ta'ee qaamni dhimmi ilaallatu maal isiniif godhuu qaba? Furmaanni silaa isin feetan maal? Furmaata nuti lammii biyyattiiti zeegaa alaan taane eegaa as jirru akkuma lammii biyyattii takkatti ilaalanii furmaata nu godhanii idduma jiru irratti seera nu qabsiisuudha barbaanna. Malee wanni biraa wanni nuti barbaannu hin jiru. Ammas lafa tanallee odoo gartee investiidhaa fi waan adda addaatiif mootummaan ka barbaadu taate duran dhaabbannu. Garuu nutis lammii deebi'aniituma warruma akka keenyaa qubatu kaartaatti kannanii lafarra nu jira kaartaa qabatanii dhufanii buqqaasuudhaaf bakka yaalii godhaa jiran jechuudha. Kanarraa qaama dhimmi ilaallutti akka nu iyyitan. Kanaafuu haduraa bakka jirtanitti beekamtii isinii kennu lammaffaa lafa teessan irratti namni biraa dhufee mooraa tanaan naa bahan san isin irraa akka dhaabbattu. Akka nurraa dhaabbattu ulaa dhufanii gibbii dhadhawanii hanqa nuti mana jaarru
hanqa nuti qubannu abbaan kana hin agarree namnichi tokko taayoonii fi eeyizootaadhaa fi qabiyyeen kasaate hoggaa nuti dura baqaysinee dhagaa naqannee ashawwaa naqannee bishaan naqannee manni halkan tokkotti hin ijaaramu. Gibbii guyyaa adiidha dhaabbannee ijaaran. Hoggaasan silaa dhufee hara seeraa deemee ogguroon irra kaayanu dhaabuu qaba. Amma hogguu nuti eega nuti laffaanee gibbii ijaarree mana ijaarreetti gallee keessa jirru ala dhaabbatanii hulaa dhadhaabanii saba kitii asii eenyu sii kanne maaliif irra ijaarta siin jedhan jechuudha. Kana roorroon akkanaatuun akkanurraa dhaabbattu barbaanna jechuudha. Dallaalaa jidduu kana jira jeeree fi gurbaan wajji haasa'u ture. Dallaalaa akkamii waraqaalee kana inni mirga dila kana maaltu kanneen? Wallaahi hin beekne gaa'ee dallaalonni isaanii hedduudha yogguu dhageenyu hundi mareetu millimaatii keessaa warra gabbeeyyanii maqaa adda addaatiin kunis lafa jahan qaba kunis achiis lafa afuriin qaba asiis maaltu ijaarrate achiis maaltu ijaarrate jedheetuma karra dhaabbatee irra deemu agarra malee nuti mana tokkaa fi jireenya nama tokkoo dhabna isaan bakka 5-6 teenya jedhanii irra dhaabbatanii falman jechuudha. Ogguu tana dhufanis isaan kutanii ogguu tana dhufanis isaan kutanii as keessaa bakka 5 bakka 4 qabu jira irra deemee jechuudha dallaala jedhamu kun. Takkanaati isaanis gaa'oo lammii biyyattii taate nuti lammii biyyattiiti tan jettu roorroon danaan kun akkanurraa dhaabbattu gama keessan iyyannee qaama dhimma ilaaluun akkanuu geessan jechuudha barbaanne jechuudha. Galatoomaa isinillee dhagaalee adda addaatis ni jira. Warroowwan galtee kun Dhagaalee ni fudhannaa. dhagaaleenis ni jira. Mattaawaqaas ni qabna. Billimaadarallee ni qabna. Waraqaa bishaaniitis ni qabna tattiin naqanne. Ta'ifaallee tattiin naqanne ni qabna. Waa hunda ulaagaa guutuu osoo qabnu rakkinni danaan kun dura gaggeeffamaa jira jechuudha. Iyyannillee bara 2011 irraa kaaneeti biiroo xaqilaa ministeeratti iyyannee achirraa ilaa hanga ammaan tana bara 2015 16 kun waraqaalee ni qabna. Ilaa hanga 17tti deemuudha jirra jechuudha. Ilaa ammaa isin karaan deemu jettan karuma seeraati. Karuma seeraati bidhaa akka furmaata harkan jenneeti ol dhaabbachuudha jirra. Wanni takkallee wanni gartee nurraa hiikkate hin jiru jettu akkanaati. Kantiibaa bulchiinsa dirree dhawaa garuu hin arganne lama. Ilaan qaamaan hin arganne guyyaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Kanaafuu isa harkattanii roorroo keessan tana itti himachuu fadhiin keessan. Isaas argannee itti himachuu roorroon danuun roorrifamne tunis nurraa dhaabbachuudha barbaanna. Akkuma jiru tanatti nutis egaa mirga abbaa biyyummaa qabaannee akka qubachiisan barbaanna jechuudha. Amma maqaaleen namoota hojii warraas jiraatu. Warra jiraata asiiti kanneen jechuudha. Qaboo yaa'ii qabattanii walii mallatteessitanii. Mallatteessinee irratti jala deemaadhaa jirra jechuudha. Nama 96 asirra jiru. 96 kana malee maatii abbaa ooyiruutii jira. Maatii abbaa ooyiruutis nama 16. Nama 17 maatii isaa jechuudha. Kun namoota 16. 16 kanaa waliin hangana jechuudha. Warri mana gartee nuti asirratti jala deemnee iyyachaadhaa jirru. Akkanaati. Ayyee. Biyya Shaafi Ibn Abdullah jedhama. Ani dhalataa asiiti. Dadariidhaan as gale. Orma Itoophiyaa jechuudha. Jechuun kiyya amma araddaa booran eeruu booran. Araddaa booran ooyiruu arab keessa. Yoom asii galtee yoom as qubatte? Amma mataa 10 gaa'ee kan as gale. Maaltu isin qunname roorroo akkam isin dhufeme? Roorroo tana jennee ta'e mannuu hin qabnu bara roorroon gaatanuma jalli na dura kutee haasawaa turesanii as keessatti oguu waajaaree nurra diigu nutumuu humnaan dhufanii amma laala harkee yoon qaba miila yoon qaba amma yaasa kana shorreessanii uleedhaan akkanuma keessas geenye. Lafa sana immoo lafuma lafa jirtu lafuma arabii manaa wajji lafa bitachaa as geenye. Eeguma nuti irra gallee itti turre dhufanii sun maqaa teenya hulmuun dhabamu malee waan kana sanii hin beeku. Dallaalota isin dhufa? Dallaalota ni dhufe. Abba kana sanii osoo hin beeku. Kaartaa ni qaban? Kaartaa qilleensaa kan qaban kaa'isan. Qilleensa irratti. Lafa isin harkaa qaba? Lafa harkaa qaba. Biyya ajaa'ibaa bara. Takkanaati sana gaa mootummaan laalee furmaata nu laachuu barbaannaa jechuudha. Araddaan booranoo isin beekaa? Nu beeka. Bishaan isaanii naqanna. Mattaaqiyaa isaanii baafanna. Ifaa isaanii naqanna. Isaanii malee harkachuu hin dandeenyu. Nu beeka araddaan. Galmee isin hannee gilmaadariidhaan ni qabna? Ni qabna. Hunda ni qabna. Akkasitti akka abbaa warraatti as jiraattanii? As jiraatu jira. Wanneetu jirtan?
Amma furmaanni sirrii isin barbaaddan maali lafa keessan irratti maal akka isin godhamu? Lafuma irratti abbaa taaneetuma furmaata harkachuu barbaannuuf. Mana keessan irratti Mana keenya irratti abbaa taanee jiraachuu qabiyyeen akka qabiyyeen nu kennamtee kaartaan nu kennamee jiraachuu barbaanna. Roorroon nu dhaabbattee barni arani ollaa barni bullaa jechuu jirraa bara. Arra ollee hedhii boroonni ollaa jechuu jirraa bara. Lafuma mootummaan bulchuu irratti lafuma seeraan bulchuu irratti akkana keessa jirraa ba'a. Mee maqaa keetirraa naa eegale. Ana Aishaa naan jedhan. Aishaa asamma yeroo Arab keessa warra qubatee keessaa maaltu isin qunname? Wanni nu qunnamte waan guddaadha. Tattaafannaa godhamtee nama tattaafannaa hin qabne nama humna hin qabne hagoojjoo dirqiin horofaan firra ijaaru. Meeqaatu amma ijaaree odoo keessa bultuu ilmaanii wajji kumbolfamee jira. Humnaan. Xiqqeenyi meeqaatu qaamni isaa godaannisa ta'ee jira. Guddaan meeqaatu manguddoon faffalaxamee godaannisaa hin jira. Bakka itti rafnu bakka itti jiraannu wallaallee jirra. Nuti bakka dhabaan nu teessisa malee yoo bootaa harkannee bakka tana keessa taa'uu hin dandeenye. Ammoo bakka dhaba keenyarraa rakkoo teenyarraa as keessatti akka rakkoon deemtee gartee nurra jiifamtee nurratti roorroon seentee ulee nurra cafaqamtu kana akka nurraa dhaabbattu ibsannaa godhachuu feena. Amma mooraa yeroo Arab keessa amata meeqa jiraatte? An ture as keessa. Ture. Mooraa atammoo warra namni biraa kaartaa irra fidee keessa jirte jechuudha. Kun an guutuu asii keessa kaartaadhaan dhufe jedhanii jiranii. Wayi mana bakka tanaaf isanii qabanii oduma nuti jirru nu gubbaan kaartaan kun dhufe. Haa miskiinni gaa odoo nuti teenyu gaa kaartaadhaan dhufe jee humna qabu nu gubbaa jiis nuti gaa humna san hoggaatti dhabne eessa seenna rakkanneetuma as jala teenya. Amma qaamni dhimmi ilaallatu bulchiinsi direedhaa maal akka isin godhufeeta? Akka gartee firmaata kanarraa afaan nu godhee waan qabeenya keenya nu murteessu feena. Mana keessan irratti kaartaan nu kennamee qabiyyee nu kennamtee imaanaan mana keenya xiqqaattus guddattus keessa gatteenye guddifannu feena nuti jireenya keenya. Bara 2005 dhufee hoggumeeqa kaartaadha qabna jaanii gibbiilee lameen tun hundi kaartaadha. Mana namaata irraa diiganii ilma namaa irratti tumanii nu gisee nuti maaliif nurratti kana gootan jenne afata keenya hundaa laggataalanii dhufanii diiganii abbaan qabeenyaa waraana fidatee dhufee nurratti ijaarrataa jiru. Sanumaafuu amma taayyaa bakka mataa hayyaatti amma gibbii sana sadii diigamtee irratti deebisanne. Daa'ima guyyaa baatii lamaati wajjiniin hidhame. Nugusee jaaniin kanuu hidhesanii gisee maaliif irratti hidhamne nuti jennee gaafanne isin maaltu isin galchee maqaa keessan hanga nuti isin yaamnu nu eeggadhaa nuun jaanii halkan afur na bulchan poolis xaabiyaa Sayidoodha. Lammadanya maal feetan jeenu dhufee bootaan tun tiyya jeeti haadha ooyiruu tana hawaa adam jaaniini qulfii mataa kaa'e makeenaa keessaa gabbu'ee lammata dhaqee akkana dhukkee dhiigee isiisan facaafatee dhiiguma isarra faca'e. Isiidhaatu nama tumsaan na godhatee na tume jeeti lammata nu karsasee ammallee ittiin deebinee hidhamnee hidhaa sanirrallee namni maal taatan nuun jiru. Namni deemaa haakima dhaqaa gisee nuti jaan achi haakimaatillee nu dura dhaqeeti namni maqaa isin kaasu hin jiruuti deemaa nurraa gabbaa warri haakimaatillee hanga nuun jiru takka turre jechuudha. Saniifuu nuti yoo mootummaan nama hundaaf qaama tokko taate jeeqa danda'u taate akka roorroon tun nurraa dhaabbattu feena jechuudha. Nama dhiiga qabu madoodhaa fi hafayyaa qabu seera mootummaa biratti tokko na fakkaata. Hamadoo saniitu irra laalamaami sanuma ta'ee hoo nuti rakkoo akkanaa tana rabbiin nurraa dhaabu jennee kadhanneetillee dadhabne yoo mootummaan kana nuuf ta'ee jiraatu taate ilma nama musliimaati nurraa dhaabbatu akka nu jennu feena. Amma booda waan nuti qabeenya keenya irra qabaan dandeenyu waan keenya inni akka keessa gattaa'uu dandeenyuuf akka nu laalu feena jechuudha. Isinillee hanga kan galatooma. Wantoota hordoftoota keenyaa akkuma daawwachaa turtanitti Araddaa Booran eeruu Arab 23 ja'amuudhaan beekamu keessatti egaa daawwannaan gaggeessinee turtiin jiraattota Araddaa Booran mooraa Arab keessa namoota qubatan kanneen manneen xixiqqaa bitatanii ijaarratanii waggoota dheeraarra jiraatan yoo xiqqaate waggaa 10 hanga 15
namoota jiraatedha. Namootni hungaa sababoota gara kaartaa hayyama kan namuufi dhabuutiin roorroon hedduun irra gahaa akka jirudha kan dubbatan. Qaamotni dhimmi ilaallatu gaaffii isaan dhiyeessan kanarratti deebisaa laachuu barbaadu. Kamiyyuu yoo jiraate gama biiroo misooma lafaaf manaajmentii bulchiinsa Dirree Dhawaas haa ta'u gama Araddaa Booraniin akkanumattuu gara bulchiinsa Dirree Dhawaatiin qaama kamuu taanaan nuti akka Qalloo miidiyaatti keessummeessuudhaaf qophiidha. Qaamni dhimmi ilaallatu deebisaa laatu jiraannaan nuqunnamuu ni danda'e jechuudha. Garuu rakkoowwan roorroo abbaa rakkoo bulchiinsa gaariitiin isaan himatan kana akka hordofaa turtanitti qilleensarra oolchineeti jirra. Namni bakka jiraatutti bu'uuraalee misooma ilma namaatiif barbaachisoo ta'an keessaa qubsumni isa tokkoo fi hangafa. Bakka jiraatan maatii isaanii irratti manni irratti diigamaa kan jiran reebamaati kan jiran manarraan namni biraa qilleensuma irratti kaartaa qofa fidee as biratti naaf hayyamamee jira naalaatamee jira mana kee diiggadhuuti narraa ka'e gaaffiin jiru irratti dhufaati kan jiru. Kanaafuu manarraan manni kaartaarraan kaartaan adeemsi jiru kun adeemsa ajaa'ibsiisaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii sirrii jiraachuun kan agarsiisudha. Nu hordofaa turuu keessaniif guddisneetti isin galatoomfannaa. Sagantaa biraatiin wal agarraa. Galatoomaa nagaatti.